अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। केसुम्मोota keenya ahlan wa sahlan marhaban bikum duyuufuna baga dhuftan magaalaa keenya baga nu agartan baga rabbi nagaa wal nu agarsiise jennaani bismillah yaa rabbi wal argateen tagammachuu rabbi nu haa godhu amiin amiin ayyee gara sheekaa isin dabarsa wanni kiinoo jedhan kinootiin rafuu qaamaa fi qalbii keessan as deebiftanii amma gara sagantaa keenya gara calqabaatitti deemna kanaaf qaama qalbii keessan as deebiftaniitiin irraa caqafattan socho'uun malee walii gad deemsan maletti marti keessanuu dhageeffattan as qalbii deebistanii jechuu barbaada. Kanaaf keessummoonni isaan bichaa miti kuuwwan karaa jiranii dhufuu jiran dhufaa jiran waan ta'eef qaamaa fi qalbii keessan as deebiftanii niyyaadhaan bakka jirtanii socho'uun malee ol kaatanii wal haguuguun maletti akkasitti dhageeffattan irraa akka ergaa guddaa fudhattanii asii galtan maaliif jennaan okkotee qaama sadi qabdii jedhan takka mootuu gubbamarraan gadi seentee jalaan dabarsiti sana kan taane tayoorrana gadi seentu dagala qabattee jettu ta'uu qabdan. Hin rakkati cinqamee wanta wallaalee hooma ta'uu dhabe namichi achuma sagalee gizee sadi ol fuudhee Allahu akbar jee bara adurreen jechuudha adurreen way Allahu akbar isaa beeyti adurreen hin beeytu achuma booda isin dhaga'uu dhabdee ijoollee namicha biraa hin dhabe hin cinqamee akka biraa mintaa fi taaraan qabne irratti bahee jira lukumaan deddeemuu jammare san caala deddeemee adurree bira dhaqee Allahu akbar jedhee jilba qabatee gajjadee adurree qabeessanii Allahu liman jedhee adurree duubaan darbate achuma burcuqqoon taphate jaartiin achuma burcuqqoo qalalii dhageettee fiiddee dhufte ijoollee maaltu galeennaan bara abbichuu adurree darbatee burcuqqoon taphatee jettee asuma jira amma sun warri akkasii asuma jira kanaaf yaada san jijjiiruun tokkochaan argatu inni waan gara digdamaa achitti nyaatee dhufee wallahi taraawiya salaatuun sunnaa haga yoomii dhaabannee dhumna rakama furii salaannee ofirraa dhumna dhaatu walbaaba akka jiraa dhufa taraawiya salaatuun sunnaa haga yoomii dhaabannee dhumna rakama furii salaannee ofirraa dhufnaa jaatuma deema galgala kanaaf keessattuu warri barataa ofirraa gariin isaa hoo maal jedha aboo shoorbaa kana narraa fee lafa jiguu manna anummaan dhugee dhaqee masgiidu majjiguu wayyadhee dhufee masgiidu majjigee achi ciisa gizee biyyi faatiyaa qaraatu inni hin ciisan mootu booda yoo huffaanni ofee maqraan ga'ee je achi ol harkifatee Allahu akbar eessaa dhufee garaa kana xaggabee dhaabatuuni dadhabee saffatti kufee achumaa faatiyaa malee salaata ol ka'ee achi dhufee kanaaf yaada akkanaa kana jijjiiruun barbaachisaa. بربرنا كان كيسر لا قربة إلى الله بالنوافل إذا ذرات الفريدة ربي تدين نسيف انجرو يوكا واجب دياتوتات يوكا واجب ميتوتات ربي تدين نسيف انجرو كان وانتف عمو مرة بيته وفا من سيفته آتمال قوتا قلقل شوربا خط الراقة قفة الدين افتقوي كان سوطة تراوية صلاة قليتي كان gariin abboo hararaa wayiitu natti jira suusii wayiitu natti jira dandeen salaatu sheekota biraa jeet garii sheekoleen nu fittee nu gabaabsaa jennaan illee itti manne diddeere booya jarri waa hujii beetti guyyaa ciisaa oltee galgala nu fixum nu eeddiire haaki nu baxaragum nu eeddi jedhe boo wallaahi billa jarri waa hujii beetteere guyyaa ciisaa oltee galgala nu taragum nu eeddi gari yosan ka muazina narka wallahu gautu jira beita mali jellan muazina nu gababsa siladun gadi sende lulukin gende jan barmana yoli senu baranda kana dabatet adwe gadulale muazina adun gadi sende lulukin gende jan yo muazini azane
iqaamee inni jedhe imaama nu gabaabsaa nu salaata walasriif inna haxeeyna nu duraan quraana dheeraa beeknaa ofirraa salaannee gara shoorbattii deemnaadhaan ofirraa salaannee gara hirribaa deemna wallahi akkatti azaa ramadaan waggaa guutuu akkatti azaan deemna kanaaf yaada kana jijjiiruu qabda wallahi yeroo san nama sunnaan salaannee jira galgala magriibaa fa'a waa takka sunnaan waajibaan qabama yeroo san keessatti adaafaan mudaafaan sii deebi'a kanaaf yeroo san keessa rabbiin harka jala qabat lisaayimi farahataan nama soomuuf gammachuu lamatu jira gammachuun tokko gammachuu gizee fitriiti gizee fatar gizee san harka rabbiin jala qabattee rakkoo ta'e itti himachuu qabda gidee itti himachuu qabda dhibee kee itti himachuu qabda mucaan fuudha heddullee mucattiin heeruba heddullee bara baranaa kana keessaa boo intala ajaa'ibaa intala uffattee deemtu takararra qullaa deemtuu miti takottee muxaatii fi takoffee muxaa tanaa miti aboota ashagattee deemtu naabaas jettee kadhachuu si barbaachisa ramadaana kana keessa qaqqabdee kana waan ta'eef gariin taajjuda salaatee subii deebi'een salaatu itikaafatee leettee gariin isii asuma masjida keessa itikaafateennaa ofii sunna subiin salaatu barasii gabba'ee itikaafa ka nyaataa bichaa teetta kanaaf obboleeyyuu salaata magriibaa jechu jaartiin akka tasaa shorbaa fiddee dhuftee adurreen dhuftee shorbaa afaan keetti namicha ofii salaata waajibaa keessa yaal hin rakkati cinqamee waan ta'u wallaalee hooma ta'uu dhabe namichi achuma sagalee gizee sadi ol fuudhee allahu akbar jee bara adurreen jechuudha adurreen way allahu akbar isaa beeyti adurreen hin beeytu achuma booda isiin dhaga'uu dhabdee ijoollee namicha biraa hin dhabe injiin qabee akka biraa minxaafii ta'an qabne irratti bahee jira lukumaan deddeemuu jammare san caal deddeemee adurree bira dhaqee allahu akbar jedhee jilba qabatee gajjedhee adurree qabee sami allahu liman hamidee adurree duubaan darbate achuma burcuqqoon taphate jaartiin achuma burcuqqoo qalalii dhageettee fiiddee dhufte ijoollee maaltu galeennaan bara abbichoo adurree darbatee burcuqqoon taphatee jettee asuma jira amma sun warri akkasii asuma jira kanaaf yaada san jijjiiruun